Sana eegu. Hello. Waalaikum salam bareedduuti yaa. Nagaa. Laal yani darajaa lammaffaa irra jira. Warra balbala eegu saniin argite. Darajaa lammaffaa liiftii karaa ittiin koraniin gaafadhuuti liiftiidhaan gakkootu ishii bareedduuti yaa. Ayyee. Bareedduuti yaa. Anas jiraabe. Ayo akamat. Akam. Jirta. Akamat. Jirta. Taaya akam. Stefan dushi. Akamme. Juruun kee. Baay'ee turte ma. Mana keessatti maazariin waan hojjette. Salumaa hojjette. Isin beektaa dubartiin baay'ee hojii baay'ee mana keessaa qabdani. Akamat. Bareeda walaa maan jedhu akkana taa'u jira kunoo kophaa. Manni kunillee kiyya beektaa kophaa keessa taa'uun baay'ee nama dabbara abbaa kiyyatu naa kennani. Gorofaan kiyya beektaa fooqiin. Wallaahi. Dhuguma siin jedha. Dhugumaa kakkaati? Dhugumaan kiyya abbaan kiyya iddoo baay'ee qaba. Kanaaf gorofaa kana tokko naa kennani iddoo baay'ee qaba waan ta'eef. Abbaan kee baay'ee si jaalatame. Dhugaa baay'ee na jaalatan. Dhuguma siin jedha abbaa kiyya iddoo baay'ee waan qabaniif naa dhiisan kana mana kana naa dhiisanii deeman. Maafidha. Laalla nyaata kitifoo lamaa fi xibsii tokko fedhiisi. Nyaata fedhuyyuu. Ndee akkamitti? Amma nyaadhee fi maazarii waliin. Ndee si waliin nyaachuuf. Bishaan manaa fidiyyuu. Ambeetta nyaanne si eegu jira si wajji nyaadha jedheeti. Ni fedhuyyuu. Ndee akkamitti? Rakkoo qabu. Laalla okay aannan fidiif aannan urgoo fidiif. Fedhuyyuu bishaan manaa fidi waan tokko illee ndoo yakku. Okay ayye dirqamsiisuun ta'u waan ta'eef okay bishaan lama fidayee. Burcuqoo waliin bishaan lama fidi dafi. Dafi. Abbaan kiyya baay'ee nama gaarii turanii ani ilma isaanii kan hangafa waan ta'eef mana kana naa dhiisanii intala abbaa feetee intala abbaa taajira fuutee hojii jiraachuu dandeessa naan jedhaniira. Kanaaf mana kana keessa kophaa taa'uun yaa'u atuun beektaa miree nama dabbara. Kanumaafin si filadhe bareedati yeshi mana kana keessa akka hojii jiraannullee abdiin qaba. Kanumaafin si filadhe yaa'u mana kana ji'a tokkotti miliyoona 3 irraa argadha kiraayii manaa callaa jechuudha. Kanaaf waa takka rakkatu jechuudhaati. Waan barbaadde siif tolcha ishii. Galatoon. Kanaaf waan barbaadde siif tolcha ishii. Rakkoo qabdullee nadhosini natti himi. Amma iyyuu beektaa mana barumsaa birrii baaseen jiru 65 gaafatanii achuma ati yoo qabaatte dheetiisi. 60 miliyoona 3 ji'a tokkotti argadha 65 maal ammoo waan barbaadde miliyoona 65 sii kennaa jechuun waa takka rakkatiin akka ati cinqamtu hin fedhu sammuu keessi dhiphisuu hin fedhu ishii bareedduuti yaa. Sunummaa na bira diqqaadha okay. Bishaan dhugi kaa bishaan siibana hayi bishaan kunillee maali si. Mbeettaa yoo isin argee jedhe dhiqqoo tokko waa takka wanni ana hojjedhu yoo harkaan abaddi. Bishaan hin banamu maa. Bishaan hin banamu maal ta'e. Banuu dandeetta? Anaaf banaa eegi. Bishaan hin banamu. Ndee bishaan hin banamte as kenna na sii buusa lakki. Garuu ati maaliif bishaan filatte? Aanan asii fidanii siin jedhee ture. Maaliif bishaan filatte ati si? Mana waan nyaata nyaadhee bifarsaniif malee silaa osoo fedhan bareedduuti yaa dhugaadha yoo na jaalatta ta'e waan an siin jedhe hunda hojjechuu qabda malee. Ndee waan an si bitu dhiiftee si ajaju dhiifteeti manni kiyya wanni as keessa gurguramu hundinuu kiyya waan irraa na yaadduuftu jira. Saniif osoo hin ta'in. Jalli beektaa hoteelidha hoteeli makiyyaa sii fidu jirani waan barbaadde sila ajajachuu malte ture. Garuu ammoo homaa rakkoo hin qabu maati. Hayya mee oduu nuu kenni ka akkam maatiin kee nagaa jira? Nagaa galata rabbi. Nagaa.
Maadheri harmeen tanteellee abboonillee hundinuu nagaa jiruumi. Hundinuu nagaa galata rabbi. Akkamati. Ija silaaluun nagaa alhamdulillah. Abbaan kan keessa jira amma mana kana si lakkiseetu deemu. Isaan iddoo baay'eedhaa qabanii kana tokko keessaa naa kennan ilma isaanii kan gafaate waan ta'eef kana tokko naa kenneetiin waan barbaadde intala taajira intala abbaa feetee fuudhi jedheetiin naa kenne ka maal su jira atillee nasiiba qabda dhugaa baay'ee dilii qabdaa. Abbaan kee baay'ee nama dhugaa nama gaarii turan abbaan kee nama gaarii turan. Kanaaf si eegaa ture karaa si eeguu jira beektaa iddoo bashannanaa si hin deema ishee sa'aatiin dhumatee jira waan ta'eef nu yaasiyyuu hin deemna turree jira. Makiinaan baay'aana. Makiinaa jechuun dheengadda waa badee garaajii geesseera amma miilumaan akkana yayyaaneetiin deebina. Miilaan as keessa yaana. Asii mitillee diqqoo hin fagaatullee ammoo dhiyooma miilumaan deemnee gad deebina maa rakkoo qaba jetteeti. Kanaaf nu yaasi deemuu dandeenya. Sebon dengan tu aku pada sen. Abang bek baik bereda, masya Allah. Lagu ya, aku ya dah. Aku nu baik bereda. Dah sih kan agak. Wallah. Raha. Itu kamu lagi kun bereda juga. Baik tu kola. Baka aku makan ke bereda lagi sete yuan. Atilem baik nak. Akak dah tak kau macam ni beku you. Dah sih kan lagi killen sahul. Kaya bereda kan. Itu kana Euro baik sih demu ke David. Lala babu bereda kan aku teti sih kan lagi dikot. Oh. Ababu kana bereda betul lala babu kana bereda. Oh, akan bereda. Ugai sih kan. Galato masih nak coket. Sofi. Bugo. Yassin. Sofi. Si jalat nanjete Afaan inna sobt kum begarayu. Ya? Arkam fudhatte gara gulan deemta. Ariyo harabona kaya karobare akabogare Ariyo harabona kaya karobare akabogare Miliyon dibshani si baasaa jedheetiin bajetteetiin biyyi gartee biyyi Dubai, Turkii, Australia, Canada, USA cufsi geessaa jedhee yaada. Baga ijoolleen barka namaan isi fulmar ganuu isin karum keessa jaanjitu. Bat baalee akka indiisi tan obbaasi mica qasii duumitti. Fidal. Bat indiisi. Bat mayooftu. Yassin, dalagaa hin dhiifte deemtan. Dalagaa hin dhiifte deemtan. Jechuun beektu abboo si barbaadu. Abbaan kiyya ni hojii sii kennee. Badi tajidduu keessaa akkam midhaadde. Allah. Esanaa jaarsaa kan irra naadha waarta bismillah. Bismillah nama argin bismillah. Laatiin qabdu lati yaasi galchanii amma tana akkana girlfriend tinarraa fudhattee deemta abbo. Badi lamaan wal taphatti. Yooti buleen ngasiichaa ta'e tafaranjiin or. Badi intal midhaaddu sun walirra fudhattee laale. Laafingitsi buleen de tafaranjiin or. Ennan kiswaayileen jala fuute sirbaan dhaate. Mabachina gamagohotina ya fajike mimuna banda bunti fulani tata se fuji Allah. Sofi, at maan narra dhabdeetti nam kan guldeemta abbo. Maan narra dhabdi maal na bira dhabdi. Nam kan garta naqati inni naqat kan cufayyuu cufayyuu baagitii keessa guuree deeme. Allah hojjattuu nama. Atma waan biyya fudhata.
dhugaan jetta Yassin baasna naqati baasna akkasii miti baas laal baasna narra akkasii miti lakkisii akkasii miti waliin haftanii waliin haftan baasna akkasin godhamu dhiisa mana galeessi baasii sin jedha baas karaarra waa kanaan dalagin dhiisa karaarra waan dalagin waan uffata namarraa baasta waliin haftanii wal jaalatan waliin haftanii baasna Yassin waan kii baas kama duriiti jedhina waliin haftan dalaga dhiiftee deemtee nama waliin deemte baasna baas abboo karaarra nan salphisina Yassi dhabe irra guuri Yaasirra alleen sila akka numtocha irra yaate akkas baas isiillee si dhiisa baas siyatin nurraa kadhatte baas sirwal kii badilaalin dubbattuullee dhaatuma jiti baas sirwal kii yalee baas dhiisini kobeellee naa baas abbo rabbii jedhi nu karaarra maaf akkanaa gootaatiin nama kennaami baas abbo irra naa luftee soksi kallal haaraw kale biti baas kaalsi mallee narratti niftu abbo rabbii indiisu baas kale baasna abbo irra naa luftee baas madaaddi beeduun badi Allahu akbar